wallabdee Itoophiyaa fi Eertiraadhaa waliigaltee Piriitooriyaa dura yeroo lola kaabaa waraanni Shaabiyyaa dargaggoota Tigraay irratti hammeenya raawwachuu isaaniitiin waldhabuu eegalle. Kanaaf ammoo yeroo san waraanni Eertiraa gocha hammeenyaa kana akka dhaabuuf ministeera dhimma alaa duraanii obbo Gadduu Andargaachoo Asmaraatti ergine jechuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi obbo Gadduu ragaadha jechuudhaan dubbate hordofe. Obbo Gadduu Andargaachoo ammoo lakkii dhugaan jiru akkasii miti jechuudhaan biyya alaatirraa deebii kan qabu bal'ina oduutiin kadheessinu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftootaan lammii miidiyaa nagaa fi salaamni keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu amma kallattumaan bal'ina oduu isin dhageessa. Wallabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa yeroo as dhiyoo dhimma galaana diimaa qofa otoo hin taane yeroo lola kaaba Tigraayitti adeemsifamaa tureeti jechuudhaan yeroo san waraanni Eertiraa yeroo raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa magaalota Tigraay to'atu saamicha dhaabbileerraa kaasanii gocha hammeenya dargaggoota Tigraay irratti hojjechuu jalqaban akka dhaaban ministeera dhimma alaa duraanii obbo Gadduu Andargaachoo Asmaratti obbo Isaayyaas Afwerqiitti ergine jechuudhaan haasawaa ministeerri muummee jalqabbii wallabdee Itoophiyaa fi Eertiraa ibsuudhaan obbo Gadduun nama lubbuun jiru ragaadha jechuudhaan ragaa taasisuun ibse kanaan guyyaa lammaffaatti obbo Gadduu Andargaachoo xalayaa miidiyaaleef ergin dubbii tana mormuu ibseeti jira. Humnoonni Eertiraa hanga waliigalteen dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa hin raawwataminitti raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa wajjin akka waraana tokkootti lolaa turan jechuudhaan obbo Gadduun ani Asmaraa deemuun kiyya sirriidha garuu daawwannaan ani Asmaraa taasisee dhimma humnoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahuufin yaada dhiyeessuuf dhaqe malee Eertiraa waraanni Eertiraa uummata Tigraay irraan ga'e himuufi miti jechuudhaan deebii kenne. Loltoonni Eertiraa erga waraanni Tigraay jalqabee kaasee hanga waliigalteen Piriitooriyaa mallattaa'utti raayyaa ittisa Itoophiyaa wajjin dhaabbataadhaan bobbaafamaa turuu ibsuudhaan kunis bara 2013 yeroo humni Tigraay naannoo Amaaraatti tarkaanfate humni Eertiraa ammoo hanga Dabra Taaboor ga'utti lolaa turuus ibseet jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu erga labsamteen booda hojiin waraana waloo akka dhaabbate kan ibse obbo Gadduun yeroo humnoonni nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa dirree waraanatti lolaa turan sanitti erga humni Tigraay naannoo Amaaraa keessaa bahee booda garaagarummaan kun daran mul'achuu fi hammaachaa turuu kan ibsee fi ajajoonni Itoophiyaa sadarkaa olaanaarraa ajaja kennamaa turuu ibse ajajoonni Eertiraa dhimma kana keessatti kan hirmaatiin ta'uu obbo Gadduun ibsee jira. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru laalchisee yaada kennuurraa kan qusate ministeerri dhimma alaa duraanii obbo Gadduun seenaa biyyoota lameen Eertiraa fi Itoophiyaa wajjin qaban rakkoo gurguddoo waan qabduuf of eeggannoon taasifamu akka qabus dhaameet jira. Itti dabaluudhaan obbo Gadduun ministeerri muummee waraana booda uummata Tigraay waliin araaramuu dhabuun ilmaa'uu akka dogoggoraatti fudhaa jechuudhaan nageenya amma naannolee Amaaraa, Oromiyaa, Binishaangul Gumuzii fi Gambeellaa keessatti mul'achaa jirus hanqina dadhabina mootummaa biyya bulchaa jiru wajjin wal qabsiisuudhaan ibseet jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi obbo Gadduun waraanni lammiilee nagaatirraa akka itti eeggataniif Asmaraatti ergine jechuudhaan haa dubbatu malee ani ammoo waraanni Tigraay keessaa akka bahuuf hin dhaqee jechuudhaan yeroo sanitti garuu erga dubbiin kun ammaatti aangoo gadhiiseetiin jira. Kanneen adeemsisaniif dhaqe yaada dhiyeessuuf hin dhaqe malee garuu waraanni akka hin baane qajeelfamni waan kennameef waraanni hin baane jechuudhaan faallaa ibsa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi kana ibsa kenneeti jira. Malees obbo Gadduun sababii ministeerri muummee Dr. Abiyyi gara Asmaraatti isa ergeef wayita ibsu amajjii bara 2013 qajeelfama ministeera muummeetiin gara Eertiraa imaluun kiyya sirriidha jechuudhaan xiyyeeffannaan ergama sanii duula waraana waloo wayyaan irratti raawwatameef pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii ergaa baga gammaddee dabarsuu Eertiraan ajaja kaabaa deeggarsa gooteef galateeffachuu akkasumas dhimmoota waliin irratti shororkeessummaa idil addunyaa ittisuu dandeessan irratti qindoominaan mari'achuuf jechuudhaan kan ibse hoggaa ta'u ministeerri odeeffannoo biyya Eertiraa haasawaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed waa'ee wallabdee Itoophiyaa fi Eertiraa laalchisuun ibsa kan irratti deebii kan kenne hoggaa ta'u waraanni Eertiraa yeroo sanitti yakka raawwate himatama otoo hin taane nageenya buusuudhaaf mootummaa Itoophiyaa harkaa badhaasa meedaaliyaa argachuu obbo Yemaanee Gabra Masqal himuudhaan ibsa ministeera dhimma alaa duraanii kan obbo Gadduu Andargaachoo wajjin wal fakkaatu kennuun ni yaadatama. Haa ta'uti malee ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed gurraan dhala 3 bara 2026 ibsa mana marii bakka buutummataatiif kenneen hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa hammaataa dhufuu kan eegale waldhabdee daangaa galaana tibbanaa uumameen otoo hin taane sarbamiinsa mirga namummaa
waraanni Eertiraa jalqaba Tigraay keessatti raawwateen gaagama hamaa fideen jechuudhaan yeroo humni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Tigraay magaalaa Shiree to'ateen booda waraanni Eertiraa kun raayyaa ittisa biyyaa hordofuudhaan manneen dhuunfaa gamoo diiguu eegaluu fi yeroo sanitti sagalee keenya dhageessuu baannullee waldhabdeen nuuf Eertiraa achirraa eegalee jechuudhaan dubbachuun isaanii yaadatama. Kana malees gaafa Aksuumitti dargaggoonni ajjeefaman, gaafa Adawaa fi Addagiraat saamaman ergamtoota hedduu gara Eertiraa ergine waraanni Eertiraa gochaa meenyaa akka dhaaban Isaayyaas gaafannee jechuudhaan san keessaa immoo ministeerri dhimma alaa duraanii obbo Gadduu Andargaachoo ergamtoota san keessaa tokko ta'u ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed walgahii mana marii bakka bu'oota uummataa dhiyeenya taa'amte irratti dubbate turuun ni yaadatama. Miseensi paarlaamaa Itoophiyaadhaa bara 2013 naannoo Amaaraa Baardar bakka bu'uudhaan mana marii bakka bu'oota uummataa keessatti miseensa ta'uun tajaajilaa ture Dr. Dassaaleny Caannee filannoo biyyaalessaa torbaffaa irratti akka hin hirmaanne guyyaarraa beeksise. Dr. Dassaaleny Caannee mana marii bakka bu'oota uummataa keessatti gaafilee jajjaboo kaasuun kan beekamu yoo ta'u yeroo garaagaraatti gaafileen Dr. Dassaaleny Caannee mana marii bakka bu'oota uummataa irratti gaafatu gaafilee miseensi mana marii duraanii obbo Kiristaan Taaddalee kaasuun walitti dhiyeenya kan qabu yoo ta'u dhiyeenya kana immoo ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy miseensi paarlaamaa gaafilee walitti bu'iinsa uummataa kakaasan hin hidhamu jettanii yaaddan warri yaaddan gaafii gaafachuu qofa odoon taane miseensi bifa naamusa qabuun odoon gaafanne arrabsoo kabajaa bifa xiqqeessuutiin uummata walitti buusuuf kakaasan hidhamuuf shakkiin tokkolleen jiru jechuudhaan dubbate ilaalchise Dr. Dassaaleny Caannee ibsa ministeerri muummee kanaan haala deemsa isaa wajjin kan wal fakkaatu waan ta'eef ibsa kanatti mufachuun fedhiin miseensummaa paarlaamaa kan gadhiise jaanii kanneen tilmaaman hedduun jiraachuun mul'ate. Haaluma kanaan Dr. Dassaaleny Caannee guyyaarraa karaa miidiyaa hawaasaa isaatiin akka beeksisetti filannoo bilisaa nagaa fi haqa qabeessatti gaggeessuuf haal dureen dhabamuu kaasuudhaan filannoo biyyaalessaa torbaffaa dhufurratti akka hin hirmaanne beeksise. Ibsa filattoota isaanii magaalaa guddoo naannoo Amaaraa magaalaa Baardarii fi waliigalatti uummata Itoophiyaatiif kanneen ergaa galmee qaadhimamaa eegalamee kaase filattoonni deeggartoonni fi miidiyaaleen irra deddeebiidhaan qaadhimammaas ta'e hin dorgomtu jechuudhaan maaliif hin galmoon yookaan itti gaafatamummaa hin baane jettee na gaafattan jechuudhaan ibsa kanneen paartileen tokko Baardarittis ta'e magaalaa Finfinneetti akkaan qaadhimamaa ta'e dorgomuuf carraa akka isaaniif kenne ibsuudhaan akkasumallee filannoo dhuunfaa dorgomuu cimsee ilaalaa ture dhiyeessuu ibseeti jira. Haa ta'uutii malee filannoo marsaa torbaffaa dhuftu akka hin dorgomne murteessuu isaa ibse. Kana malees miseensi mana maree kun murtee isaanii tanaaf sababni guddaan haala yeroo ammaa biyyattii keessa jiru wal qabate kaasuudhaan Dr. Dassaaleny Caannee ibsa isaa keessatti filannoo bilisaa nagaa fi haqa qabeessatti gaggeessuuf haalli mijataan akka hin jirre ibse waggaa 5 dabre kana paarlaamaa keessa turuu ibse paarlaamaa keessa turuutti ammoo maatii fi firoottan isaatillee akka hin fayyadatin ibsuudhaan guyyaarraa murtee paarlaamaa Itoophiyaa keessaa bahuu fi filannoo irratti akka hin hirmaanne ibsuu isaa beeksisee jira. Daawwattoota hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan gammaatti isinitti himaa turre turtii ga'a.